faarfannaa hojjedhee namni itti eebbifamee gaafa faarfannaa keessa akkasiin dhaggeeffadheen akkas ta'ee akkasittiin fayyee kan jedhan akkasittiin gammadee akkasittiin qabe kan jedhan jiru miti amma dhaga'ee man darbe malee na ajaa'ibeen beeku. Miidiyaa kaleessaa argani ani garuu asiin dhufe miti fagoodha. Isa ammuma abbaan tokko ka'ee gadi si buusee maqaa kee takka ol kaasee takka footoo kee gadi galagalchee takka ol si galagalchee isa namni si gingilchu kana miti. Sababaan ispoortii hojjedhuufis yeroo tokko waan ani ispoorticha aaktii godhutti fakkaata. Dhugaa isaa yoon sitti mee warra mana ispoortiin dhanneedha kan aaktii godhu waa'ee ispoortii sana. Dhuguma isaa yoon sitti warra guyyaa tokko faa dhaqee warra torban tokko faa hojjetee dhiisee arge warra arge. Inni beeku ispoortiin ispoortiidha. Faarfannaan tajaajilli Kiristoosiif isa kanaa hojii walitti